Oromootiyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaadha bakka jiraattan irra geessanii. Akkuma suuraa argitan kana gaa xiqqoo yaada qabu waa'ee Osfaanaa irratti yaada qabu ibsachuun barbaada. Duraan dursee dhaamsi kun akka warra boordii Osfaanaa yookiin hooggantoota Osfaanaa bira gahu sheer godhaati biraan gaa sheer godha. Oromoo yeroo ammaan kana waggaa 8 dabre kana Oromoon waggaa 8 dabre kana akka malee miidhamaa jira. Kan miidhaa jiru gibiraa fi ajjecha saamicha karaa adda addaatiin biyyarraa buqqaasuudhaan qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasuudhaan kan miidhaa jiru sirna bilxiginnaati. Akkuma beeytanii Qamar Yusuf hawusoo bilxiginnaati. Artisti Qamar Yusuf hawusoo bilxiginnaati. Galaanoo isaa fi Yoosanfaan sirna bilxiginnaa kanaaf sirna uummata Oromoo miidhaa jiru, ajjeesaa jiru, sirna kiyyaa, mootummaa kiyyaa jechuudhaan faarsaa turanii hawusoo ta'anii ofishaalii beekamanii mootummaadhaa dalagaa jiran jechuudha. Karaa siyaasatiin fandiin abbootii qabeenyaatiin kennamee fi walaloo fi yadaloon qophaa'ee fi akka sirni sun fedhutti sirna san faarsuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiran jechuudha. Qamar Yusuf jechuu kiyya, Qamar Yusuf, artisti Qamar Yusuf. So kun tahee osoo jiru ummanni Oromoo Qamar Yusuf artistii Oromoo osoo hin taane hawusoo bilxiginnaa dhaabatti erga gale turee jira. Oromoon osoo akkasitti beeku erga hawusoo bilxiginnaa ta'e turee jira. Oromoon guutumaan guutuutti akkasitti beeka. Osfaanaan kan maqaa Oromootiin Noorzi Ameerikaa kana keessatti dhaabbatee waggaa 30 dabran kana ummata Oromoo waggaa waggaan entertain bashannansiisaa aadaa fi duudhaa qabsoo Oromoo hojjechaa ture. Ummata Oromoo kana karaa Osfaanatiin community Oromootiin qabsaawaa turan, sagalee ummata Oromoo tahaa turan, aadaa duudhaa maalummaa ummata kanaa addunyatti beeksisaa turan. Dhaabbanni Osfaanaa ardhaan tana innis akka ABO Gullalletti dammaramuu hin beeynu hawwisoo bilxiginnaa Qamar Yusuf faanu irratti affeeree jechuu yaa Oromootii. Osfaanaan qorqalbii ummata Oromoo hin beeku. Hooggantoonni Osfaanaa maalummaa ummata Oromoo hin beekanii, haala ummanni Oromoo keessa jiru hin beekanii. Maaliifi hawwisoo bilxiginnaa osoo artistoonni keenya kumaatamaan jiranii, sabboontonni aadaa fi duudhaa yoo ummanni Oromoo booyu waliin booyan, yoo ummanni Oromoo gaddu waliin gaddan, gaafa ummanni Oromoo gammadu waliin gammadan kumaatamni dhaaba kamuurraa bilisaa artistoonni Oromoo qaqqaaliin kabajamoon meeqaatamni osoo jiru artisti Qamar Yusuf Osfaanaan maaliif nurratti affeere? Nurratti dhiichisiisuudhaaf guyyaa dhumaa maaliif ispoonsar godhe? Oromootii isinii haa galu. Osfaanaan maal akka ta'e tuffii ummata Oromooti moo hooggantoonni Osfaanaa ummata Oromoo kanarra tuffii qaban moo qorqalbii ummata Oromoo hin beeyne moo ni bilxigoome moo maal sababni? Yoo bilxigoomes yoo dammarames lafa jalaan hooggantoonni Osfaanaa dammaramuu mirga guutuu qaban. Nam isaan dura dhaabbatu hin jiru. Garuu hawwisoo dhaaba bilxiginnaa kan Oromoo ajjeesaa miidhaa saamaa jirtuu fi sirni sun akka jabaatee itti fufuuf faarsaa ummata Oromoo burjaajessaa jirtu. Sababni inni nurratti yaamee nurratti dhiichisuuf maali yaa Oromootiyya? Yaa warra hooggantoota Osfaanaa dur ummata kanaa qabsaa turtanii maqaa keessan isin tuttuqullee baadhu. Namoota waa'ee ummata Oromoo dubbachaa turtan quuqama sabaa qabdan hawaasa Oromoo kanaaf waa hedduu dalaydanii akkasitti beekaa jechuudha. Yeroo ammaan kanaa kumaatamni artistoonni Oromoo qaqqaaliin osoo jirtu Qamar Yusuf maaliif nurratti affeertaniin gaafii ummata Oromooti jechuudha. Sababni isin nurratti affeertanii nurra dhiichisiisuudhaaf sponsor gootaniif maali? Gaafii keenya
quba qabna akka gaafa jalqabarraa isin reakshinii ummataa sodaatanii poostara kana gartee poosti godhuu sodaatanii beeksisuu sodaatanii hanga ammaa tursiiftan quba qabna. Guyyaa lama sadi kaafuu poosti goona kan jedhu akka irra walii galtanillee quba qabna. Waa hundaafuu isiniin milkaa'u hatattamaan Qamar Yusuf achi keessaa haqa. Duraan dursoo artistii jaalannuu fi kabajnu artistii Muktaar Usmaan Qamar Yusufiin wal madaalchiftanii hawwisoo bilxiginnaatiin wal madaalchiftanii achi gubbaa kaayuun dogongora guddaadha. Baay'ee tokkotti gaddine. Muktaar Usmaan takka saba kanaan ganne takka paartii tokko maxxanee paartii tokkoof hojjechaa turre uummata Oromootiif hojjechaa ture. Hawwisoo bilxiginnaa Qamar Yusuf waliin wal poostii walitti gootanii sponsor gootan achi irratti mul'isuun nuuf gadda guddaadha jechuudha. Kanaaf hatattamaan kaasuu qabdanii jechuudha. Yoo isin kan kaafne taate nuti dhaamsi keenya uummata Oromoo warra Osfaanaa dhaquuf yaa uummata Oromoo yoo tuffii amma warri boordii hoggantoonni boordii uummata Oromootii qaban kan agarsiisan ta'e poostara kana agartee Qamar Yusuf konsertiidhaaf qopheessuu kan itti fufan ta'e tuffii uummata Oromoo akka qaban beekuu danda'uu qabdanii. Boordiin Osfaanaa uummata Oromoo tuffii irraa qaba, ergama qaba, ergama qaburraa kan ka'e Qamar Yusuf yaamee nurratti dhiichisiisee jechuudha. Isin maal gootan? Tikkeeta bitachuu dhaquu dhabuu, konsertii dhaquu dhabuu, yoo kan akkanumatti itti fufan ta'e immoo mormii ta'een agarsiisuu itti fufuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yoo dhugumatti harmeen Oromoo taboottu ummanni Oromoo kan dhumaa jiru si quuqe ta'e Hacaaluu Hundeessaa kan ummata Oromootiif qabsaa'ee du'e kan si quuqu ta'e konsertii san hin dhaqinii, tikkeeta hin muratinii. Yoo murattee kan dhayxu taate Oromoo taate dhiigni Hacaaluu si haa qabu, lafeen Hacaaluu si haa waraantu. Harmeen Oromoo ummati Oromoo kan gibira mataa humnaa olii matarratti fa'anii ummanni Oromoo miidhamaa jiru kun halkanii guyyaa ajjeefamaa jiru kun cubbuun isaa si haa qabdu yaa Oromoo. Yoo boordiin Osfaanaa nu dhagahuu dhabe Qamar Yusuf konsertii kanarratti akkanii hojjetu kan godhu ta'e itti fufu ta'e nuti hanga dhumatti ummata keenyaaf sagalee taane hawwisoon bilxiginnaa no in magaala lakku. This is not Addis Ababa yookaan ammoo Finfinnee. This is our authority. Magaala lakku magaala teenya. Magaalaa namni dhiiga ilmaan Oromoo jiksaa jiru sirna ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo jiksaa jiru nurratti faarsu nurratti dhufee torbaan Oromoo guyyaa Oromoo gammadu nurratti dhiichisu hin hayyamnu jechuudha. Nurratti dhiichisu hin hayyamnu jechuudha. Hin hayyamnu jechuudha. Never man. Hanga dhumatti yoo Osfaanaan hatattamaan amma haqee suuraa sana haqee artistoota Oromoo akka Adnaan faa kabajamtoota Daawitee Mokonnon faa jira baraboo. Meeqaatama jira biyyoota alaa kana. Artistoonni isa uummataa osoo jiranii hawwisoo bilxiginnaa tuffiidhaaf nurratti yaamee sponsor godhee nurra dhiichisuudha deemaa jechuudha Osfaanaan. Kanaaf uummanni Oromoo tokko ta'a harka wal qabadha waan kana sagalee ta'a aktiivistoonni Oromoo quuqamtoonni Oromoo waan kana no jechuu danda'uu qabdan. No Qamar Yusuf in Twin City. No Qamar Yusuf in Osfaanaa. No hawwisoo bilxiginnaa in Osfaanaa jechuu danda'uu qabna. Isoramtoo kana baa man hawwisoo bilxiginnaa nurraa haqa artistoota barbaadda yaamadhaati kiloozin guyyaa kiloozin isan raahessa isinin jenna Oromoo sheer godhaati wal biraan gahaa dhaamsa kiyyaa isinin jedhaa